warri gamana irra jirtan karaa kana bana asirraa eegalee gidduu kana bakka Jamaal jirurraa hagee asitti gara duubaa deemnu. Fuulli keenya garas ilaaluu qaba. Bakki kun banaa ta'uu qaba. Waan nuti goonu uummanni biraa godhu jechuudha. Let everyone come this side. Let's open this in front. Ijoolleen naamusa akka eegamu isinitti himame qeerroon waan kanneen nu sirreessa namni karaa irra dhaabbatu karaa irra kan dhaabbanne gara duubaa akka deebi'u. Sagalee keenya akka gaarii dhageessifannee yeroollee hin qabnu gara itti aanutti deemna waan ta'eef hundi keenya warri garana jirtan banaa karaa kana gara duubarra deebi'a. Gamanaanis akkas deebi'a. Please. Dhaadannoo warri afoo qabataniitan kun dhaadannoo xiqqoo ol kaasa. Dhaadannoon keenya akka bareedutti maaliif akka jiru haa dhagan. Sagalee keenya dhageessisu sagaleen dubbachuu irra wanna nu agarsiinu kanatu murteessaa. Ol haa qabnu warri waraabbataa jiru haa waraabbatu. Nutti baanii nutti naasaan malee hojii isaanii hojjetaa jiru. So kanaaf haa sirreeffate. Kabira naamusa haa hordofnu seeftii keenya haa eeggannu. Keessattuu meeshaalee adda addaa naannoo kanatti yeroo bishaan keessaa dhuftan hin darbina. Iddoo itti gatamu waan jiruuf iddoo san barbaada gataa isin jechuu barbaada. Sanii naamusaan sagalee keenya of hin miidhina. Guyyaa dheeraatu nu afoo jira. Waan baay'ee dubbatu deemna. Sagantaa akka bareedu hunda keessanii kennuu dandeenya. Akka gaariitti waan kanneen haa arganii isa kana sirreessaa isin jechuu barbaada. Baay'ee galatooma dhaadannoon keenyatti fuuf. Warri gara duubaa jirtan silaayyuu akkuma beekamu wanna sirruuf kaayoo as jirruuf qabna fageenyarraa dhufne haa beek ammoo namoonni baay'een akka dadhabee jiru namni halkan deemaa akka bule baay'ee beekamaadha. Haa ta'uti warri gara duubaa jirtan waan as jirruuf san sagaleen keenya ol ka'uu qaba. Waan dhufneef baacuuf hin dhumne taphachuuf hin dhumne as yaa'a dubbadhaa sagalee keessa dhageessisa. Sanii booda yeroo gara sagantaa itti aanutti gara waajjira muummicha ministeeraa yeroo deemnu wal kanneen hin deemnu waliin deemna akka gaafa duraa sana odoo hin taane tokko taanee deemna jechuudha. Baay'ee galatooma. Warri naamusa democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No internet in Ethiopia. No internet in Ethiopia. Ethiopia is in the dark.